garuu ifirraa dhiiste. Jaartiin isaa tun yeroo jaarsi isii hugguu meeshaa fidee dhufu meeshaa sanirraa kakkaayuu turte yoo rakkoon isaa mudateette. Guyyaa tokko jaarsi isii isaa dalagutti jiru dhakaan guddaan takka miila isaatirra kufee miila isaa kun cabe. Yeroo san gurbaan kun dhukkubsatee mana ciisuu eegale. Ammaan tana gurbaa kana yaada guddaatiitu seeneen. Sababni nuu amma dalagachuu hin danda'uumi akkamittiin jaartii tiyya tana jiraachisa jee. Garuu jaartiin isaatis akkana jetteen. Yaa jaarsaa kiyya qaalii ati humaa yaadin waan naaf fayyaa ta'eeti yoo ta nyaataallee taate nyaanni nugee oli jiraa jetteen. Ollaan isaanii san kan gurbaa kanarraa hin hafe. Eega ollaan isaa miilli cabee mana taa'e kana guyyaa tokkollee isa bira dhufee hin gaafanneen. Sababni nuu hinaaffaan qalbii isaa gurraachumsitee jirti. Akkasitti jarri lamaan kun waan manaa walitti qabatanillee fixatanii jiran. Yeroo san jaartiin jaarsaan akkana jetteen. Ati amma dalaguu hin dandeessu miilli kee hin fayyine. Kanaafuu anaatu dalagaa eegaluu qaba. Gandarra deddeemee huccuu namaa miicuu eegaluu qaba. Jaarsa isiitiin akkas jetteen. Jaarsilleen akka isiin daleeddu hin feene ture. Osoo hin feene hayyee rakkoo hin qabu jeen humaa godhuu hin danda'u. Osoo isaan akkasitti haasawanii waan namuu hin eene takkaatiitu ta'e. Seenaa tana guutuu isii YouTube irratti argachuu ni dandeessan. Akkasumattillee seenaan babbareeduun akkana akka isin hin dabarreef peejii TikTokaa kiyya kana follow godha.